Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Nutti himi, kuni yoom ta'a? Xumurri biyya lafaa fi mallattoon dhufaatii kee maalidha? Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 3. Yaa Gooftaa dhufaatiin kee akkamiin beekama? Mallattoo akka nuuf ta'uuf maalitti fakkeeffama? Xumurri biyya lafaa waan akkamii ta'a? Dhumni barichaa suni nutti himi, kun yoom ta'a? Jechuudhaan si gaafatan duuka bu'uuni kee akkuma hubachiiste fakkeenyaan fakkeessite. Cubbuu akkan hojjenneef guyyaatti isaan yaadachuu fedha kee nuuf haa ta'u. Ati nuuf kenni qalbifachuu fedha kee nuuf haa ta'u. Ati nuuf kenni qalbifachuu. Ni hubannaa jecha kee, ni dhageenya sagalee kee. Gara ejersa gubbaatti waan ati nu barsiiste. Mukti balas lalisuun bonni dhiyaachuu beeka. Guyyatti isaan agaruu Abbaa qofaatu beeka. Guyyatti isaan agaruu Abbaa qofaatu beeka. Fannoon kee nuuf kennite ni mul'ata samiirratti. Yeroo dhufaatii kee akkuma nutti himtetti. Yeroo afuufaan malakatii ergamoonni lafarratti nagaaritti rukutaa. Mikaa'el ergamichi
warreen du'an ni ka'u hamma libsuu ijaatti dura Gooftaa dhaabbatu hundumtuu murtiidhaaf guyyattiin sun dhiphuudha nama hubannoo qabuufi laphee gabbii nuuf kenni qophoofne akka siignuufi laphee gabbii nuuf kenni qophoofne akka siignuufi murtoon kee qabeessa si biratti hunduu wal qixa bitaaf mirgaan ni dhaabda akka firii hojii isaa guyyattiin sun salphina hunduu murtiif dhaabbata mirgarra kan dhaabbatu na taasisi yaa Gooftaa mirgarra kan dhaabbatu na taasisi yaa Gooftaa dhufaatiin kee akkamiin beekama mallattoo akka nuuf ta'uuf maalitti fakkeeffama xumurri biyya lafaa waan akkamii ta'a humni barichaa suni nutti himi kun yoom ta'a